الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت المان أرومو بقالي ونفي قالي ون الشمع حرقفوني هرومي أمن تابرا عندك السنو نجاح من ربي قالوا من قامنا اسم برهاجرات وردفتو تشايناري كي جلت أرقامتن نججبيستن كومنتي الله كن سبسكرايب وهندان نججبيستن هدو غلطوما نفجرات لا عمري ديرات لا غلطوما وروني حاراتن غير channel كي دبلما نججبيس بارك الله فيكم هندك السنو جزاكم خيرا أبريان كي كشمرني فيديو كي كارا أرمال قوات افتيجون كيسانين أولو فيديو كي كارا كولوركسي جتشون من نما كيساتي شمرن أبريان كيا نهندي كنا تونو بينا كمان نما كيساتلينو جتشودا يرو تكو حركة كنا كنا نجيجرا نغراچسا نببقيسا جولين تكو من أرجع يعني ميديا راتيو تحركي كيا كنا تيو يتجرن akkuma san anallee harka kiyya kana jijjiira naguraachessa bakka harki kun yoo itti rafu gizee maraayyuu bakka akka wayii kanan na boba isuma kanaaf anillee wanta itti fayyadamee harka kiyya na fayyee ofii kiyyumaafuu itti fayyadamee ilaalee jechuudha. Isinillee waan sana itti fayyadamaa laala awwala inshallah biidhnillah kanama fayyisu rabbii musababaa dawaa hundaa rabbii no hatasisu musababa inshallah yero hamam dhiixanillee kolorksii kana yoo itti dabaltanii dhiixanii diqeessati itti fayyadama hin guddisina ammallee masootii wanta tokko bana akkasiin akka malee hafuurummaan isaa kunu akka malee nama afaan nama seenaa akka waan nama guuti hafuurummaan isaa kun xiqqeessatti guddisina jarri guddisatillee guddise jedhaaniitu maani fayyaa keenya tokkoffaa rabbiin nu haa eeguun hunda keenya bakka jiru maratti fayyaa keenya immoo numatu of eeggataa rabbii gaditti nullee of eeguu qabna. Rabbi nu haa eegu rabbi nu haa tiisu waamararraayyuu najaa nu haa baasu fayyaa fi nagayaan umrii dheerinaani rabbiin yaadan bara nu guutee biyya keenyatti nu haa galchu. سبب جرينا كان كان هندا نوجه ربي إنه خلاف سكانله فولين إسا أكتكو نما أقامسا أما يرو اتفاقيا منه همام كان يرو إنه أكمله نما أقامسه لبه كان نما جوبا أنا يرو يبدون أرجع تقول تسنجد جورا يبدو ديكست يرو مرايو في دمته مي أنا مرة نجا أمله قدا بسكين ك garaa keessatti miidhaan nurraan ga'ama saniin keenya fa'aa galabta yeroo tokko shamarran keenya biyya namaa kana turanii galanii da'uu hin dandeenye jiran rabbiin kana hundaan ajaan baasee nu haalaaf isobboleeyyan kiyya ittiin guddisina fayyaa keessan of eeggadha jarri maan rakkatanii itti guddisii kana akkana godhii fooliin isaa yoo ittiin hin jedhin dasiin jedhu iyyuu tokko takka xiqqeessatumaan itti qica'anii kurree gimmaashatti qica'a yeroo hiqaa dhiixanillee yeroo zayitiin homa meeshaa zayitii muhammad qabutti naytanii dhiisan kolokologisan dhiixan malee yeroo kaan hiqaa zayitiin qabne yoo ta'e immoo akkanumatti feerii qofaan dhiqaa isa ittiin godhina miidhaa namarraan ga'a yoo baay'ate kanaafuu harka keenyallee rakkoo nurraan ga'u isa kana jechuudha. Koloroksii yoo itti baay'ate sababa kanaaf harka keenya kana cicciree gurraachesse rakkoo nurraan ga'a obboleeyyan kiyya ofii kiyya warreen biraa kun gibbii keessaa qaba asuma bakka asuma ataakiltii kana bishaan obaasu harki kiyya kun na boba'aa yeroo hedduu akkuma isiniin jedhe kana na babbaqayse inni jechuudha. Koloroksii yeroo tokko galgala yeroo rafuuf deemu jechuudha dhiqadheetiniin qullubbii cafallaqeetumaan yookaan qullubbii namni hin beekne hin jiru qullubbii jechuun isa kana tuum yookaan qullubbii isa kana kunaan amma isinitti agarsiisuuf qullubbii kana harka kiyya saamunaan dhiqadhee dhufe itti rigee ani sa'a walakkaa ofirratti tursiisa kun akkanatti qullubbii cafallaqee jechuudha yookaan tuum jechuudha.
qullubbii namni hin beekne hin jiru harka kiyya kan kan boba'a galgala saamunaan dhiqadhe yeroo rafuu jechuudha kanatti qullubbii kanatti riga guyyaa tokko kana qullubbii itti rigee bakka sa'aatii walakkaan booda fira tursiisee saamunaan dhiqadhe gasii immoo kireemii dibadhe faalziinii kireemii niiviyaa ammallee kireemii kana isinitti agarsiisa kan itti fayyadamu jechuudha yeroo tokko immoo argiisa kun afaan arabiitiin maqaa isaan dagadhe isa kana yoo argitan maqaa arabaa isaanii hin dagadhe yoo argitan bitadhaati yoo argin immoo yani zayitiin isaa humni hin jira suuraa isaa kana jalatti argisiisati jaraan naa bitaa jedhaani isa kana zayitii isaa garaa keessa kana jechuudha kun akkanatti qumse gaafa tokko qullubbii gaafa tokko argiisa kana ila akkanumatti harka kiyya kana qullubbiin ijcal kana akkanatti itti gargaarni akkanatti itti rigee itti fayyadama jechuudha akka harka kiyya yeroo rafuu jechuudha harka kiyya kana akkanatti itti rigee akka ajaa'ibaa kanatti galgala maraana gubu an baqaan isallee itti kunuunsu illee itti guddisu yeroo meeshaan zayitii qabu jiraate qofa itti godha yeroo jarri itti godhatti qeesseetiniin itti godha yookaan itti godhina yeroo jarri isin argitu xiqqeessaa isiniin irra buusa xiqqumisi yeroo meeshaan zayitii qabu sunillee itti godha ani ofin miidhinaa ittiin baay'isinaa kuloorksii kan ittiin baay'isinaa isatu isin miidha kun akkanatti harkisa rigattanii kanatti itti fayyadamaa jechuudha kanatti fayyadame daqiiqaa walakkaa yookaan sa'a tokko ofirra tursiise kun akkuma qibaatii kanatti argiisa jechuudha isa kana namni hin beekne hin jira argiisa jechuudha isa kana kanatti itti rigattanii harkisanitti jechuudha sa'aatii walakkaa yookaan sa'a tokko ofirra tursiistanii akkuma akkanatti lawxiin arga bakka eegas immoo baada bishaaniin dhiqattanii immoo bishaan dhiqattanii geessitanii sa'a tokko yookaan walakkaa sa'aan booda turtanii kireemii kanatti dibattanii raaftan jechuudha lukallee harkallee yeroo maraa jechuudha kireemii kana kireemii niiviyaa sanii qabuun isin fixadhe faalziinii illee namni hin beekne hin jiru faalziinillee dibattanii jechuudha luka keessanillee harka keessanillee yeroo maraa saamunaan dhiqattanii yeroo raftan dibattanii harka keessan kan isin ciccitu kolis isin miidhu waan dalagaa ooluu fi nu miidhama qaamni keenya kanaafuu isinirraa badaa warroonni harki keessan miidhame akkasitti isa kan itti fayyadamaa isiniin jedha baarakallahu fiikum inshaallah kanaan fayyisu rabbi gaditti musababaa hundaa rabbiin isin haa aafiyu warroota korooksi isin miidhee harka keessan isin boba'uu isin ho'isisu itti fayyadamaa kireemii kana dibadhaa baadamaa dhiqattanii isiniin jedha akkasitti fayyadamaa obboleeyyan tiyyaa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh